اسكتي. ايش اللي بقى كده كان فرق لما قايد بقرة كده كان فرق قايد لها كتابي كمان اسكتي أنتي أدا بنا بدي تبنا كخيرو دايت كده لما تاخد لما قايد كده لما تاخد زارين قبضو تتنموتو قايد كده لما تاخد زريدة بيأتي كسيلة تفسير أورو دبر وفي كني تسيتا أرجع زارين قبضو تنموتو وانده قايد كده لما تاخد قايد كده لما تاخد لما فايد لما فما كتاتي لما سموه بار صدي تبني سديني رت أدبي تكفراتو ده إيش أدبي برافيدي أدبي برافيدي تكفى عشان قلتي كايتا لما تقول بدقي harka kudhanii sadaffaa ammoo jechuudha. Ulee tirkifattee teettee koortuun san cabsita. Ulee miti harkuni kazaraa nugusaati. Kazaraa nugusaati kai kalama kazaraa nugusaa akka ta'e argaa. Oo ita malee. Adabbii filataa jirra. Adabbii filannee jirra. Yaa Rabbii kee namicha kana qaraa mata mana haa nyaatuudhaan waliin taphataa. Anaamati yoo wal fuuname amma shabaaba matti. Lafti si haa fuutu kai dhugaa rabbi odoo si fuudheeti wallaahi odoo si fuudheeti sheekamaan odoo anifati wal fuudheeti dhugaa rabbiile a'uuzu billah. Manni keenya sa'aa 24 mana iyyaansaatti isin jedhalle akka mana caffaraa beeti isa dhima waliin dhiibni ani kai lafaa kai. Maali sababni isaa? Taab godha billahi. Mataa jabaatti. Guys, taab godha. Wallahi jaartii ofiitti luka dhiquu baree qaanfatee akkanatti ta'a. Mee ol ka'ii duddinuu fayyaa si qabaan laala. Gaafa dudduu fayyaa qabaaniiti. Ada ta'een qaxarannaa koo yookiin mari'annaa. Adabbii biraa fudhanna. Adabbii anno garaallee qoricha gadi baaseetti ni tibsii nyaachisa. Kakadhu wallahi billahi gadi baasee tibsii nyaachisa viidiyoo waraabee poostisii godha jedhu kakadhu. La viidiyoo irrattuun argita akka kuma barbaachisere. La na kakadhu. Banuuf qophaa'e. Spitaalenji banuuf qophaa'e. Kiisingi maal beeka kun baqaraan. Ayawaana jedhiin abaaboo 12 ayyo inshaallah. Shuwaye. Lafaa kai ila argitee isi mata na tamagarazi qabaatu sana luka biichi kai dubbatina tijai si waraabatan kai waraabanii kai yoo waraabanii leera koommoo mari'ataa jirra gaa'is taabtaa godha mari'ataa jirra koi